Animal keeti. Animal keeti. Obboleettitiyya. Ciao, ragazzi. Yeena sameerena tame hattuun silkii lama na nyaatte samoona kana wayyoo nan bade kaa nan bade nan Mi wallahi jedhe. wallahi Lamaa. takkalee ta wifi keessa kaadhutu jiraatu takka ta bira xiqqoon takka Eban. Eessaanoo akkamitti hatan? namni dhumsaatu guurate bar kiyya silkii lama ka umarillee silkii tokko silkii sadi bakkuma tokko jira silkiiwwan hojiitti jirra Balaan kun. Amma akkasitti YouTube hin qabne cabsee seenuu ree? Qulfiin qaba. qabsiiseen wallahi billah Dhaqee likkiitti faamilii kan keessaa dhamma dhaqee. Assalamu alaikum. Hattuun silkii nu dhalaa fudhattee. dhiifama saniif isin irraa badee jira Ifuma isaanirraa sinirraa badee. amma immoo hin deebinaa Amma mootu hin deebinaa. nu jiraadhaa Nu ta'a. silkii keenya kabare bitatu ennaa agasiin hin badinaa Nu silkii bitatuu fi haga nu jira'a. ciao Galatoomi maamaatii jetti si hima ishee. tanaa gubbuu asaambusaa nyaachiseeti Maamaatii. Maam kootu kamar kan islam Kamu Islam kampatun syahadatu Allah la ilallah asani kazakat arabi tasawwur ramadan at-baitillah haram. faranjiiti dasin jettu dammi Maashaallah tabaarakallaa jabuu kiyya barate. meetiin كترتيبه سنتين أكثر من تقبل وصل قبل تنسين لما يوجين كاجة تقبل كافن كأنا ربوا كتير تبى صغرت حاجة كنا حاجة والله ما شاء الله ما شاء خلاص. الله تبارك الله دمك يسجل والله واني يوم أنا فيني سينا مال جان هذا تام كان اللهم إني أعوذ بك من الخبث والكبائس والله بالله ما ما يكمك مسلم نفرسنت سجلت مشان يبيك أنا مكان يلا نمن بيه خبر ذكري تنجر برا والله ما يا رب سيا قدس رب سيا دم في جنات ولا فينجر أما خليسة جيني سيجا من داير كانوا جاي خليسة اللي ترانسفر قريفي بقى سيران كراج توانسا جاب كيسة والله بالله شيء تيجي بتعمل إنه كبادي ويجيبه ما شاء الله تبارك الله دمك يا مامي تيجي جوبا زينة تاتك كسيتة أما كسيتة يوتيوب كمان جبسة سينورة كل فين كبا أب سيسيني والله بالله أكيد لكيتي وفاميلي كان كيسة دم أكيد تيك توك مانو تيك توك إنه دمي تيك توك نديبو خلاص فلورسي كم أفتمي لا مامي نديبو نجات شوي ملسم وانا جاي أتربي سيالة في سكا والله خلاص تديب درا باللابتوب رد برفتشو أول استيقظ بيكن كي ما كان ذي كذا وانا جاي أما من سيادة كنا كانت منامي كان نجاح فتسي تبا جبوا مال في أتلي بدنا نجد أنا قالوا ندبره كان وقتي سموني كان مش أتلي أتين تكلي كفتة لوي تسمي رمي اسم سني بيمناوي تكلي اللي اسم جل أول هرقلي إنه نورامو ما هالتات كذا لوي تملك أما بيزي تأيه ها بس كان ما يتسي ما يتي أسامو سج أبي أشكيس نعكسين فكرت أشكيس وقت مسين
Mami tia. Mama. Mami. Kau asitti ma. Kunoo namoonni YouTube nu hordofan sun agartee namoonni sun ajaboo yaadne jedhan ati hoo yaaddame yaade isin yaade jedhime viidiyoo raaba isin yaade isin jaaladhaa silkii hattuu nu jaraa fudhattee jedhime jedhika jedhi viidiyoo nagaa yaadee jedhi jira. warra si hordofu saniin hordoftoota keessanii. Silkii kenna hattuu fudhatee jedhi. Maafi nashaata. Wata jiniin isii itti kenna malee hin danda'amtu. Laabar hattuu si beeytiiti. Dammii maamii sifa dammatiyya sifa. Qofa itti jira. Qofaan ishee irraachi si quusil. Qufaan waluma keessa beekta. Eeda xiqqoon titiifillee har'a ganama dachiin on ajoofte ofii birraadhaami kunoo. Asii birraadha bar. Eeyyaa. Ana kaleessa duumessa deebisee xiqqoo titiifee ganama biyyeen hafuurri ol dhaabeeta. Amma birraadha dammii gisee birraa kana kottu lafa qonna yeroo shaashamanne shaarii Birraamu. shaashamanne irratti birraa lafa bitanii bar. Wallahi. Wallahi irra lafa nuusa wallahi billaahi hin qonna. Ana qotataa bakka irratti. Shaashamanne miti haasota illee yoo ta'e wanni malee. Saasaa manaa kan yoo ta'e malee. Jechuun hektaarri tokko gara 60,000 fa'a jedhanii bara hektaarri tokko 60,000 80,000 fa'a. Hektaarri tokko moo? Bennee onni illee facaasan asuu jira harki asuu jira. Facaasaa jira madaabaraa jira sanyiin jira madaabaraan jira qoricha afuufsisuun jira booda makiina naamsisuun jira maaliin jira kabbaarnu. Kinoo gimbaa qabaatan lafti baatee innaan bareedaa barrame. 8,000 jechuun maamti. Amma neziraadhee qochisiise rakkoo miti beektaa 8,000 riyaala 3,000 riyaala 2,000 Riyaala 2,000 otoo hektaara tokko bittee sanyii fi qorichaa fi maalii fi hamsisaa fi maaliin kunillee deebi'ee riyaala 2,000 fitu. Haafi ture. Ani amma yoo ati galtu naa fayyadamii fayyaan tiyyallee yoo ati galtu jirti jedhe. Inshaallah. Ati gali amma. Galii meeshaalee akkanatti deemaa jiru kana haala gaariin jala seennee hin oofannaa dammii irraan immoo kunoo maashinoonni daabboollee wanni tokko inni hanqatu waan hin jirreef hojii daabboo keenya sirraatan itti deebiinee hojjanna gali dammii ammaati. Dammii amma qoy galii amma qaama waggaa takkaan dalaysiisu yoo dalagislimii maal jedheen gala jedhu. Mucattiin kun amma ji'a xumuran deemti ji'a xumurtee ji'a amma seenu kana hin galti. Kun har'a meeshaafillee amma ergataa jirti boru ergatti. Amma hagamtu si'a feeyyuu ati qaama kana ofirraa xumuruuf ammaa tan. Qoy ilaala jedhu biyaasi ji'a sadii ta'uu hin oolu ji'a sadii amma maaliif irraa fixe kaa ji'a lamaa biyya irraa taa'ee ji'a lamaa asii ji'a afurii biyaasi ji'a sadii yookaan ji'a 4 tafa dura ji'a 7 ture yoo doonsaaf fariin dura kan irratti naafu ji'a 7 ji'a 9. Silaatii akkas yoo ta'e amma yoo xiqqaate bara waggaaf ji'a sadii taa'u jechuudha kana bu'uura. Wallaahi ani garuu na jibbisiise. Mee maamaa kee. Himi. Anatti maa dhugaa jettee maarra isiin sitti muunaan jette malee waa siin jette. Itti qabee billaalee maamii anatti babbaabatti mooddaati. Yoo ani hin galle nan jaalattu anaa kee badee. Qofa si qabe yoo ani hin galle nan jaalattu. Dammii waan gootu. Maaman immoo shaayibeetiin deebiin jedhiin. Maa achi deemu barbaaddi? Bismillah qallaalii moo? Maamitii achi dhaqinna jalaa baddaa bakka sanattu jira. Achi gibbiin duubaan kama warra mana irraa kireeffanneeti beektaa duubaan. Ijoollee qurqurtaa xiqqishoolee takkiin qaban jedhi. Jaraa wajjira fadhiitti akkuma dhufteen immoo shaayibeetti seenna abbaayii assaasaa jettee abbaa assaasaa. Taa'eef. Zeen. Maami. Kootu gadi nagini kan. Mama.
Mami kokka wasitti ma. Kokka wasitti ma gaddi darra dhucu. Mama ko wasitti ma. Laslaasa abbaabbaan galgala sii fide jedhi kaa. Laslaasa gaafa hunda abbaabbaan galgala manatti sii fide ati bakka mana nyaataa isa hin deemin ishii. Hattuun na jalaa si fudhatti hin dhaqin ishii achi kunoo hattuu silkii abbaabbaa fudhatti. Shaayibeeti hin deemin ishii. Ilmu bakka shaayibeetii sanii ati biroo ni jira. Qalamifaa jira. Bakka na jalaa hin deemin achi bakka na jalaa hattuu si fudhate silkii abbaabbatu hattuu fudhate agartee. Agartee kalaas hin deemini abbaabbaan galgala waa hundaa si fidee haa dhufu laslaasallee si fidee haa dhufu waan ati barbaadde silkii bilbiliitiin silkii maayetiin bilbilii abba laslaasaa naa fidii kottu jedhiin ishii. Bakka hisaaba kiyyarraa saaxiliin tokko mana si gala abshir maamotii ishii hin deemin na jalaa achi. Olii galle bakka. Ati amma isiif yaaddamoo kisaaraa laslaasaa keetiitiif yaaddamu. Alaa yoo achi dhuftu naa wasaa qabdi beeyta dammi. Hin baddii sodaadhamoo beeytaan achitti. Ani kanuma jedhaa bara daa'imman wajjin hojjetti achi gadi baatee baranda irratti faa ijoolleen warra sanii aspaaltii caafa irratti buna hojjetanii beeyta karaa suuqii wayii afootti. Isaan birallee dhayitii bana qalbii nama dhadhaabatti beeyta. Laala akka dhayidhe wallaahi anaa gaafa kaan agartee achi fagaattee karaa irratti achi rukutan barandaa gaditti qalbiin tiyya na baddee siin jedha hin fidin wallaahi hin fidin achuma manuma kana keessaa ooltu maayee biraa ooltu qaraatii deebitee naan bakka isin taa'im hin qabdu na jalaa attuun fudhatti maamatii attuun na jalaa si fudhatta achi dhaqina ishee. Anuyyuu qalamii harkallee bitee sii galaan ishii maama ijaaballee bitee sii galaan qalamii harkallee darzana bitee sii galaani laaptooppillee bitee sii galaani silkii guddallee bitee sii galaani waan hundaayyuu peellollee bitee sii galaan ishii. Hundaa achi hin dhaqin bakka mana nyaataa isaa hin dhaqin ishii maamaatii. Bakka buskootii tiyya. Amma ka'anii si dhungadhe maa ofitti qabde waan si dhungadhe seetami. Ani akkana jennaan abbaabbaan daddafee ofirratti qabe. Ani si hungadhe malee ani yoo abbaabbaa hungadhe. Si hungadhee mi'an. Ana moo abbaabbaa sirriitti jaalatta dafi. Abbaabbaan sin dhagahuu natti himi. Ani si hundala abbaabbaan jaalala. Illeen jaalala. Adda baasuu hin dandeettu ishii bakka dammatii nu lamaanuu jaala'u ishii. Wallahi simata bangay. Mal Wallahi akkas hin jenne. Sima akkas mami. Mama. Ay mal keetin tana. Sitti aayan. Gana mayu ashanguliti isi na fide uftenka. Haati deewes. Haati deewes. Haati deewes. Deette. Haati otamin. Haati deewes. Enun. Okay. Addaan hin galleef jechuudha. Amma bar haadha obboleetti waan addaan hin galleef sii galte malee. Lana garuu haati haadhallee obboleetti dhaallee rakkoo. Akkas taane maaman xiyyaanalleef intala tiyyallee obboleetti tiyyallee hiriyyaa tiyyallee isaa maamii ati. Damma kiyya. Wali araaramne bakka. Isin lamaan amma godhanyoota jechuudha. Viidiyoo kana akkanumatti waan hagammaa asoftan kana YouTube keessan irra argitan ishee YouTube isin jalaa badisan irratti cabsee seenee irra gallakkisa. Waan takka takkaanaa soyitan takkitti irraa muru. Abbuu. Hara garii keessaa muraa bannaata. Muru hiisuu waraaba jedhee jalqabe maaltu waan argitan haasaa haasaniin jedhe qara. Amma yaadatu. Maan waa akkana seeneeri. Kazaan achiin seenee jechuun istaayilii faashin shoofaa keessa agarsiisa jechuun yuutuubii kan bixxisa godhee hamadhee keessatti nama jechuudha agarta akka itti rabbashu. Hara waan namni wayii naan jedhe soo agarti. Karaa keessatti na dubbisi. Mee wallaahi jee akkasiin jedhee karaa keessatti na dubbisi titti faaxonni ta'en dubbisu hundi isaaniitu shamarran biyya arabaa rakkoo hin qabu. Ta biyya keessaan dubbise. Akkasiin hin jenne abboon. Dhuunfamatti atumaan karaa keessatti na dubbisi. Waan namni susiin jee na himi kaa. Hin danda'u mistira. Sijammar shamarran biyya arabaa
dhiirsa namaa fudhatu akka jedhe. Kanaaf jaran amanaa waan feete dubbisa abbaa barbaadde jara. Garuu ta biyya keessaa qiq waliin dhumtan. Ani immoo kana rakkise bar dubartii dhaltuma biyya keessa takkatti lakkoofsisii dhabuut na rakkise. Ara rakkadhu ammallee rakkoon akkasii sirraan faaragiin akkanumatti rakkadhu ammallee nama rakkoo jala. La ilaha illallah. Ammallee rabbi rakkoo jala dhabsisee si rakkisa. Rabbi yoo ati jara agarte jechuudha. Yaandi shiik qotor እንኳን ያሌለው ሰው እኮ ነው ኢትዮጵያ ኬስ ታየሰኑ የሚገርም ሰው እኮ ነው wallahi ደም ያነሙ ነማ ጃይቦል dhagaika ila yoo ati ganaa laganaa akkanatti akkoo ijjiirra si bu'uuf taate Allahu ta'alaan fidee hurrii kana si fide illim jedhee si kuffisee si akaasu takka. Ilkaan sirraa cabii malee. Ani maal bakka na rakkisu beektaati. Jinjana yoo ta'e duraan janajjana geesse si wajjin sa'aatii dheeraa haasa'e xumuremi. Hooma takka hatta barsi amma ati niitii yaami. Simaa kanaa biroo bilbilli sa'aatii natti haasaan natti dheeratu bara diimaa gattuquuf na godha na jarjarsaan. Maa tuqachirta bara diimaan kasi dhiisee tuqachirta bara kun bilbiltu. Kana jedha bar kana ani immoo tabiraa immoo akka ittiin janajjana yoo otoo isiin akka feete qaayidhan wallahu alam. 4-5 daqiiqaa kaawwarroo as nagaa hin danda'an. Kanaaf jecha an haafni tiyyamaa inni minaalbaata osoo ta'utu guutuu waan ajjatu birrii galchuuf waan ajjachuuf osoo ta'e በጣም ደስተኛ ነኝ ገባሽ አኔ የስራ ጉዳይ ብቻ ማልቱ ደበለ ማልቱ ቀነስ ወን አረፍቲ ማልቱ ጅረ ብሪ ማድረግ ኤሰንሰ ኤሰንበል ሆጂን አረፍቲ ካነ ቆፍ ወን በርባል ገሩ አኔ አከሲ ወሮት ብያላ ተከቲ ሳኔ በጣም ነው የምወዳቸው ተብዬ ከሰማን ጅባኒ ከርማፍ ሲንጀ አንሞ ኦቶ ጀና ጀነለ ተብዬ ከሰ ተከቲ ሲቱ ዱረለ ጀና ጀናን ጅሩ አመለን ጀና ጀና yo ታተለ ተመበያላ ኦቶ ተቁባን ቀባትን ጀና ጀና ማለት Dhugubadde guyyaa rabbi galgalaan coggaarraa natti hin qabine. Takkammoo fi naataatti haasofni isii guutuun naa ta'e na gammachiisa jettee haasofni isii na tabsiifti jettee haasofni isii. Taa'e lakki dammi taa'e si akkaatala taa'e coggaarraas ka'aa taa'e. Maal godharee an amma niitii qabaafuu jala hafe malee. Wuy wallaahi amma aaraa jira. Bishaan wayii si bira jira. Namni waa sitti himu. Natti nimi. Mucaan tokko nama bilbilee jechuudha. Dhagahuun barbaadu. Coggaarraan kiyya kaluu jira dhagahuun barbaadu. Anna akkasitti jedhee namoonni hin tasgabbaa'e. Namoota akkanatti nimin bakka dhiisii naa galee akkanumatti dhiisii natti. Maal coggaarraan kiyya of qabu wallaahi. Badi kolmi wallaahi laazoo namaan inni amma akkasii. Piis bakka ani sobee viidiyoollee si waraabnellee waraabulleedha gadillee lakkisu bakka an bareedadame bataan bareedde immoo har'a rifeensillee firiizii baastesi firiizii maruu jalqabdee ol qaqqajeelee akkam. Orgaati deemte guyyaa tokko rifeensi tokko mursiiseen beeku filuu malee abaxxaruu malee. Ciao inshallah. Ciao dammeeshi. Dhaggeeffadhaa waan haasawaa yoo gadi si lakkiste.